Akkam jirtu barattoota har'aa akka waliin ilaallu waa'ee lakkoofsota raashinaaliin jiruuf jireenyaa wal qabate tooppikii jedhu jalatti kan ilaallu piroobileemota jechaan nuuf kennaman furuu irratti hundoofne kan hojjennudha. Gilgaala tokko tuqaa tokkodhaan kan waliin hojjennu ta'a. Gaaffii jalqabaa irraa kaasnee gilgaala kana nu hojjenna jechuudha. Gilgaala tokkoffaa irratti gilgaala kana irratti gaaffii tokkoffaa irraa jalqabnee na hojjennu. Gaaffiin tokkoffaa maal jedha? Dura buutuun mana barumsaa tokko qalama cuquliisa bitame keessaa walakkaa mana kuusaatii baastee 12 barsiisotaaf kennite. Kan hafe 14 of biratti hambiste. Walumaa galatti qalamni bitame meeqadha? Gaaffiin kun akkuma argitan qalama cuquliisa bitame keessaa walakkaa mana kuusaatii baastee 12 barsiisotaaf kennite 14 of biratti hambisteedha. Kanaaf ishiin kan baafte walakkaadha jechuudha. Walakkaan meeqadha jechuudha? 12 fi 14 jechuudha. 12 fi 14 meeqa ta'a? 26 ta'a. Kanaaf 26 walakkaa isaati jechuudha. Walakkaadha. Kanaaf walakkaa yoo ta'e lamaan baay'isna jechuudha. 26 baay'isuu 2 meeqa ta'a jechuudha? 52 ta'a jechuudha. Baay'inni qalamaa walumaa galatti 52 ta'a jechuudha. Gaaffiin lammaffaa sanduuqa tokko keessa maarkaroota halluu adda addaa qaban keessaa tokko arfaffaan halluu diimaadha. Gaaffii lammaffaan tokko arfaffaan halluu diimaadha. Keelloon firii 24 diimaa caalaadha. Keelloon immoo meeqadha? Keelloon 24 kan caaludha. Diimaa 24 caala jechuudha. Kan biraa maarkarootni 76 hafan halluun isaanii magariisadha. Magariisni immoo meeqadha? 76dha. Kanaaf walumaa galatti halluu maarkaroonni as keessa jiran diimaa, keelloo fi magariisadha. Kanaaf walumaa galatti meeqadha? Sanduuqa kana keessa maarkaroonni jiran meeqadha? Kanaaf as keessatti diimaanii isa kan waliigala xaa jennee haa fudhannu. Kanaaf tokko arfaffaa xaati diimaanii. Keelloon immoo 24 ida'uu diimaati yookaan 24 caala. Magariisni immoo 76dha jenneerra. Kanaaf waliigalli meeqadha jenneerra? Xaa jenneerra. Kanaaf xaan meeqa ta'a jechuudha? Xaan diimaa, ida'uu, keelloo, ida'uu, magariisa jechuudha. Kanaaf diimaan meeqadha? Tokko arfaffaa xaadha. Keelloon meeqadha? 24 ida'uu asitti ida'uu qabna. 24 ida'uu daadha yookaan diimaadha. Ida'uu magariisni 76dha. Kanaaf as keessatti jijjiiramaa lama qabna. Kanaaf amma gara furuutti adeemnu. Xaan asitti tokko arfaffaa xaan waan jiruuf hir'isuu tokko arfaffaa xaa jennu. Walqixa 24. Diimaan immoo meeqa jenneerra? Tokko arfaffaa asitti ida'uu qabna. Tokko arfaffaa xaati yookaan immoo kan waliigalaati ida'uu 76. Kanaaf asitti tokko arfaffaa yeroo lama wanni gochuurra lamaanuu asitti haafinnu. Kanaaf xaa hir'isuu 2 jala 4 xaa yookaan immoo yeroo lama innaa walitti daanu 2 jala 4 ta'a yookaan tokko lamaffaa ta'a. Walqixa 24 ida'uu 76. Kanaaf meeqa ta'a asii? Tokko lammaffaa innaa hir'isnu tokko lammaffaa xaa ta'a jechuudha. Walqixa sana booda meeqa ta'a kuni? Kun meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a. Kanaaf xaan meeqadha jechuudha? Innaa qaxxaamura baay'isnu 200 ta'a jechuudha. Kanaaf waliigalli isaa meeqadha? 200 jechuudha. Kanaaf asirratti bitaa akkasinitti hin galle tokko arfaffaa kana tokko arfaffaa ida'uu tokko arfaffaa meeqa ta'a? 2 arfaffaa jechuudha. Kana jechuun tokko lammaffaa jechuudha. Isuma kana jechuudha. Kan biraa wanti itti daballi hin jiru. Kanaaf waliigalli isaa 200.
Qajeelaan sadaffaa gaaffii sadaffaa ilaalla. Mindaa ji'atti argatu keessaa tokko sadaffaa kiraa manaatiif oolcha. Kan biraa 2/5 nyaataaf oolcha. Tajaajila birootiif ammam oolchuu danda'a kan jedhu nu gaafate jechuudha. Kan birootiif meeqa jedhee nu gaafate. Kanaaf kan waliigalaa keessaa tokko sadaffaan kiraa manaatii ida'u 2/5 kan nyaataatii ida'u amma yaa nu gaafate. Yaa nu gaafate. Kanaaf xaa kana balleessuu dandeenya. Yookaan immoo dhiifama asitti xaa daganneerra. Kanaaf xaa hundasaa asirraa balleessuu dandeenya. Sana booda jarreen kana walitti hidhuu dandeenya. Tokko sadaffaa ida'uu 2/5 ida'uu yaa walqixa tokko jechuudha. Sana booda isaan kana walitti hin idaanu qaxxaamura baay'isuudhaan hojjechuu dandeenya. 5 baay'isuu 1 5 ida'uu 3 baay'isuu 2 6 jala 3 baay'isuu 5 15 ida'uu yaa walqixa tokko jechuudha. Sana booda meeqa ta'a kuni 11 jala 15 ida'uu yaa walqixa tokko jechuudha. Kanaaf yaan meeqa ta'a? Tokko hir'isu 11 jala 15 ta'a jechuudha. Kanaaf innaa walirraa hir'isnu meeqa ta'a? Tokko hir'isuu 11 jala 15 ammas qaxxaamura baay'isuudhaan hojjechuu dandeenya. 15 hir'isuu 15 baay'isuu 1 15 hir'isuu 11 jala 15 jechuudha. Sana booda meeqa ta'a yaan? 15 hir'isuu 11 meeqadha? 4 4 jala 15 ta'a jechuudha. Kanaaf 4 jala 15ffaa mindaasaa waan birootiif oolcha jechuudha. Amma gara gaaffii arfaffaatti darbinu. Gaaffii arfaffaa irratti immoo sanduuqa tokko keessa qalama halluu adda addaa qabantu jira. Isaan keessaa 3 arfaffaa kan ta'an qalamni 75 halluu cuquliisadha. Kanaaf 3 arfaffaa meeqadha? 75dha. Isaanis maalidha? Cuquliisadha jedha. Halluu kan biroo yoo ta'an kan halluu biroo qaban meeqa ta'u jedha. Kanaaf hafteensaa meeqa ta'a jechuudha. Kanumarraa akkuma arginu 75 meeqadha? 3 arfaffaadha. Kanaaf 3 arfaffaa xaatu meeqa ta'a? 75 ta'a jechuudha. Kanaaf xaan walqixa qaxxaamurannaa baay'isuun meeqa ta'a? 4 75 4 baay'isuu 75 jala 3 jechuudha. Kanaaf xaan meeqa ta'a? 3 tokko ta'a. 3 25 25 baay'isuu 4 dhibba ta'a jechuudha. Kanaaf xaan dhibbadha. Kanaaf kan nu gaafate halluuwwan biroo meeqa ta'uu danda'u jedha. Isa dura qabnurraa hir'isna jechuudha. Dhibba hir'isuu meeqaati? 75 meeqa ta'a? 25 jechuudha. Kanaaf hafteesaa akkasittiin ilaaluu dandeenya. Gaaffii shanaffaan kookiyyaan gabaa baatee muuzii bittee galteedha. Sana booda 2/3 laaqana irratti maatii ishee waliin nyaatanidha. 2/3 laaqana irratti nyaatanii laaqana. Sana booda 1/5 irbaata irratti fayyadamanidha. 1/5 kan itootti hin fayyadamin hafan meeqadha jedha. Kanaaf akkuma duraatti hojjenne 2/3 muuzii ida'uu 1/5 muuzii ida'uu. Sana booda kan tokkoon kan laaqanaati kun kan irbaataati. Inni kan biraa immoo asirratti gatii isaa waan hin beekneef yaa haa jennu. Yaa muuzii walqixa muuzii waliigalaa jechuudha. Kanaaf muuzii balleessuu dandeenya maa jechuudha. Sana booda kana walitti daana. Kana innaa walitti daanu qaxxaamura baay'isne hojjechuu dandeenya. Sana booda 2 baay'isuu 5 ida'uu 3 baay'isuu 1 jala 3 baay'isuu 5 ida'uu yaa haa jennu. Yaan hin banne waan ta'eef walqixa 1. Sana booda asitti 10 2 baay'isuu 5 10 10 ida'uu 3 13 jala 15
ida'uu yaa walqixa tokko jechuudha. Sana booda gatii yaa argachuudhaaf tokko hir'isuu 13 jala 15. Kanaaf gatii yaa meeqa ta'a? 15 hir'isuu 13 jala 15 meeqa ta'a? 2 jala 15 ta'a jechuudha. Kanaaf inni hafe meeqadha? 2 jala 15 jechuudha. Gaaffiin jaaffaa guddattuu manaa kaatee gara mana barumsaa yommuu deemtu fageenya karaa keessaa 3/5 gaariin deemte kiiloomeetira tokko ishee hafee ammoo miilaan deemteedha. Kanaaf immoo meeqa deemte? Kiiloomeetira tokko miilaan deemte. Sana booda miilaan deemtee mana barumsaa yoo geesse fageenyi karaa mana barumsaa kiiloomeetira meeqa ta'edha? Kanaaf 3/5 daandii waliigalaa jechuudha. Daa jennu ida'u kiiloomeetira tokko walqixa dheerina daandichaati jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira meeqa kan jedhu argachuudhaaf daa barbaanna jechuudha waliigala isaa. Kanaaf tokko walqixa 3/5 gara sanatti dabarsinu tokko hir'isuu 3/5 daa jennu. Sana booda tokko walqixa kanannaa hir'isnu tokko irraa qaxxaamuraa baay'isnu 5 hir'isuu 3 jala 5 ta'a. Sana booda daa qabnaas tokko walqixa 5 hir'isuu 3 meeqa? 2 jala 5 daa ta'a jechuudha. Kanaaf gatii daannaa barbaannu fuggisoodhaan baay'isna 5 jala 2tiin jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? Karaa lamaanuu 5 jala 2 baay'isnu 2 2 bada 5 5 bada. Kanaaf daan qobaatti hafti. Tokko baay'isuu 5 jala 2 5 jala 2 ta'a jechuudha. Kanaaf daan meeqadha? 5 jala 2 ta'a jechuudha yookaan 2.5 ta'a jechuudha. 2.5 kiiloomeetira dha jechuudha fageenyichi jechuudha. Gaaffiin torbaffaa barsiistuun herreegaa barattoota gumii herreegaa keessatti hirmaatan 40 galmeessistee isaan keessaa shamarran 5 jala 8 yoo ta'an baay'inni barattoota dhiiraa gumii kana keessatti hirmaatanii meeqa ta'u jedha. Kanaaf waliigalli isaanii meeqadha? 40. Kanaaf 40 baay'isuu qofa jechuudha. 40 innaa baay'isnu meeqa ta'a? 8 tokko 8 5 5 baay'isuu 5 25. Kun baay'ina maaliiti? Baay'ina shamarraniiti. Kan shamarraniiti. Kan dhiiraa argachuuf akkam goona? 40 hir'isuu 25 jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? Asitti 15 ta'a jechuudha. 15 ta'a jechuudha. Kanaaf baay'inni dhiiraa 15 jechuudha. Gara gaaffii 8ffaatti innaa darbinu siifan jirikaana bishaan liitira 4 guutuu 4/5 qabatu guutame gara baaldii bishaan liitira 8 guutuu 3/4 qabatutti yoo naqe baaldiin guutuuf bishaan hammamiitu hanqata'edha. Kanaaf jirikaana keessaa gara maalitti garagalchuuf jirti? Gara baaldiitti jechuudha. Gara baaldiitti. Kanaaf kun meeqa qabata? 4 guutuu 4/5. Kunoo meeqa qabata? 8 guutuu 3/4. Kana gara firaakshinii kun firaakshinii makaadha. Gara deesimaalitti jijjiiruu dandeenya. 4/5 jechuun meeqadha? 4/5 jechuun gara deesimaalitti na jijjiirru duwwaa tuqaa 8 jechuudha. Kanaaf duwwaa tuqaa 8 dawaa 4 meeqa? 4.8 jechuudha. Kun immoo meeqadha? 3 jala 4 jechuun duwwaa tuqaa 7 jechuudha. Gara deesimaalitti na jijjiirru. Gara deesimaalitti jijjiiruu waan beektaniif irra darbuu dandeenya yookaan immoo 3 jala 4 kana na jijjiirru duwwaa tuqaa jenneetu asitti 0 tokkotti dabalna 34 fi 7 7 yeroo 4 28 2 qabna. Ammas duwwaatti daballa 20 irraa 4 20 yeroo 4 5. Kanaaf akkasitiin argachuu dandeessu. Kanaaf 8 da'uu duwwaa tuqaa 7 5 meeqa ta'a? 8 tuqaa
torba shan kun 4.8. Kanaaf liitira amma kana asitti yoo naqne guutuuf hammamtu hafedha. Kana jechuun kanarraa kana hir'isna jechuudha. Kanaaf 8.75 hir'isuu 4.8 jechuudha. Kanaaf torbarraa 0 na hir'isnu 5 irraa 0 5 torbarraa 8 waan dandeenye tokko liqeeffannaa 17 irraa 8 9.7 ta'eera torbarraa 4 3 jechuudha. Kanaaf 3.95 liitiratu hanqata jechuudha. Kanaaf kana yookaan immoo karaa firaakshinii makaatiinis hojjechuu dandeessu jechuudha. Firaakshinii makaa kana gara firaakshinii sirriin ta'anitti jijjiiruu dandeessu. 4 guutuu 4 shanaffaa 4 guutuu 4 shanaffaa gara firaakshinii sirriin ta'anitti na jijjiirtan 4 baay'isuu akkas gootu. Foormulaan isaa akkasii a baa jala caa yoo ta'e a baay'isuu caa ida'uu baa jala caati. Kanaaf kan akkam gootu 4 baay'isuu 5 ida'uu 4 jala meeqaati 5. Kanaaf meeqataa 4 baay'isuu 5 20 20 ida'uu 4 24 24 jala 5 8 guutuu sanas 8 guutuu 3 jala 4 jijjiiruu dandeenya. Meeqataa 8 baay'isuu 4 8 baay'isuu 4 meeqataa 32 ida'uu 3 jala 4 meeqataa 35 jala 4 ta'a jechuudha. Kanaaf meeqa hir'isna 35 jala 4 hir'isuu 24 jala 5 jechuudha. Sana booda kan inni hir'isnu qaxxaamura baay'isuutiin hojjechuu dandeenya. Kanaaf 35 baay'isuu 5 hir'isuu 4 baay'isuu 24 jala 20 jechuudha. 4 baay'isuu 5. Sana booda meeqa gochuu dandeenya? Kun 5 baay'isuu 5 25 lama qabna. 5 baay'isuu 3 15 ida'uu 2 17 hir'isuu 24 yeroo 4 jechuudha. 4 baay'isuu 4 16 6 tokko qabna. 4 baay'isuu 2 8 tokko qabna 9 96 jala 20. Innaa kana walirraa hir'isnu 5 irraa 6 waan dandeenyeef tokko liqeeffanna 9 ta'a. 7 tokko 6 ta'eera. 6 asii 15 irraa 6 meeqa jenneera 9 jenneera. Tokko liqeeffanneerra waan ta'eef kun meeqa ta'eera 6 ta'eera. Asii tokko ammas liqeeffanna. Kanaaf meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha. 16 irraa 9 7 ta'a. Sana booda jala 20. Kanaaf 79 jala 20 ta'a jechuudha. Kana gara firaakshinii makaattis jijjiiruu dandeenya. Akkamitti jijjiirra 79 20 jechuudha. Akka mijatuuf asitti 79 20 79 20 meeqa gaa 3 gaa 3 yeroo 20 meeqa ta'a 60. Innaa 79 irraa 60 hir'isnu meeqa ta'a 19. Kanaaf kana akkamittiin keenya 3 guutuu 19 jala 20 jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaanis gara firaakshinii makaatti jijjiirree kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma immoo waa'ee hojiirra oolmaa liqii fi dhala shallaguu kan jedhu irratti gaaffilee gilgaala keessa jiran hojjenna. Gilgaala tokko tuqaa 11 hojjenna. Garee kubbaa miilaa mana barumsaa tokko tapha 6 yoo mo'ate 6 yoo mo'ate kan biraa tapha 3 immoo yoo mo'ame tapha 3 yoo mo'ame tapha 2 immoo yoo qixa bahee taphoota taphatan keessaa tapha ittiin mo'aman lakkoofsa raashinaalitiin ibseedha. Jalqaba waliigalasaa walitti daana jechuudha. Walitti daana 6 ida'uu 3 ida'uu 2 jechuudha. Meeqa ta'a 11 ta'a. Kanaaf
A irratti maal nu gaafate lakkoofsa raashinaaliitiin xaphoota mo'aman lakkoofsa raashinaaliitiin ibsedha. Kanaaf kan mo'ame meeqadha? Sadiidha. Kanaaf sadii jala 11 ta'a. Ba'aan immoo taphoota ittiin wal qixa bahan meeqadha? Lamadha. Lama jala 11. Caan immoo taphoota mo'atan meeqadha isaanii? 6 jala 11 jechuudha. Haala kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaa qormaanni xumura simisteera irratti bahe gaaffilee 40 keessaa 2/5 filannoo yoo ta'e 40 keessaa 2/5 meeqadha? Filannoodha. Kan biraa akkasumas 1/4 dhugaa yookiin soba yoo ta'an 1/4 dhugaa yookiin soba yoo ta'an gaaffileen akaakuu biroo meeqa ta'uu jedha. Kanaaf dura kana walitti daanee tokko irraa hir'isnee baay'isuu 40 jechuu dandeenya yookaan immoo kanuma hojjennee 40 irraa hir'isuu dandeenya. Haala lamaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf 40 baay'isuu 2 jala 5 meeqa ta'a? 5 tokko ta'a. 5 8 ta'a. 8 baay'isuu 2 16. 16 gaaffiin filannoo meeqadha? Filannoon 16dha jechuudha. Dhugaa sobni 1/4dha. 1/4 baay'isuu 40. Kanaaf 4 tokko 4 10. 10 baay'isuu tokko 10. 10 dhugaa fi sobatu bahe jechuudha. Gaaffileen biroo jechuun gaaffilee akka barreessii fa'aa immoo meeqa ta'uu danda'u? Kun meeqadha? 16 da'uu 10 meeqadha? 26. Kanaaf gaaffileen kaan 26dha. Kanaaf 40 irraa 26 yoo hir'isne meeqa ta'a? 14 gaaffilee biroodha jechuudha. Gaaffileen biroo 14dha yookaan dhibbantaadhaanis immoo ibsuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin sadaffaa daldaltuun tokko meeshaa qarshii 400 bittee gaaffii arfaffaa qarshii 500tti yoo gurgurte bu'aan buufatte dhibbantaadhaan meeqa ta'edha. Kanaaf kan bitte gatiin bittaa meeqadha? Gatiin bittaa 400dha. Gatiin gurgurtaa 500dha. 500dha. Kanaaf bu'aa jechuun meeqadha? Bu'aa yoo jennu gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa jechuudha. Gatiin gurgurtaa meeqa? 500 hir'isuu gatiin bittaa 400 meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. Bu'aan 100dha. Dhibbantaan bu'aa immoo dhibbantaan bu'aa meeqadha? Bu'aa jala maaliiti? Gatii bittaati. Bu'aan meeqa? 100dha. Gatiin bittaa meeqadha? 400. Kanaaf meeqa ta'a? 1/4 yookaan baay'isuu 100 jechuudha. Baay'isuu 100 asii qabna. Dhibbantaa waan ta'eef kanaaf meeqa ta'a? 1/4 baay'isuu 100 jechuun parsantii 25 jechuudha. Dhibbantaan isaa parsantii 25 ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu gaaffiin arfaffaa gaaffii sadaffaa ilaalle ifama. Gaaffii arfaffaa immoo ilaallu. Gaaffiin arfaffaa hoolaa bitee gammachuun hoolaa bitee qarshii 4,650tti gurgureedha. Kun maalidha? Gatii gurgurtaati. Obbo Gammachuun hoolaa kana kan gurgure parsantii 7 kasaareetu jechuudha. Kasaaraa parsantiin kasaaraa meeqadha? 7dha jechuudha. Kanaaf yoo ta'e qarshii meeqaan biteedha. Kanaaf gatii bittaa nu gaafate jechuudha. Gatii bittaa nu gaafate. Kanaaf as keessatti kasaaraa jechuun maal jechuudha? Kasaaraa jechuun gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jechuudha. Yookaan immoo gatiin inni itti binne yoo gatii ittiin gurgurru yoo caaledha jechuudha. Kasaaraa kan jedhamu. Dhibbantaan kasaaraa immoo jala meeqaati? Jala gatii bittaa baay'isuu 100ti jechuudha. Kanaaf parsantiin kasaaraa nuu kennameera. Kan biraa gatiin gurgurtaa nuu kennameera jechuudha. Kanaaf akkam gochuu dandeenya? Parsantiin kasaaraa meeqadha? 7dha. Gatiin bittaa meeqadha? Gatiin bittaa hin barbaanna jechuudha. Kanaaf gatii bittaa hin beeknu. Gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa
jala gatii bittaa baay'isuu dhibbaati jechuudha. Kanaaf torba walqixa gatii bittaa jala gatii bittaa hir'isuu lamaanuu jala gatii bittaa jennee jechuudha. Gatii bittaa jala gatii gurgurtaa jala gatii bittaa baay'isuu dhibbaa. Kanaaf gatii bittaa jala gatii bittaa meeqa ta'a? Tokko ta'a. Hir'isuu gatii gurgurtaa jala gatii bittaa baay'isuu dhibbaa jechuudha. Kanaaf maal goona? Jala dhibbaa jennu karaa lamaanuu jala dhibbaa meeqa ta'a? Torba jala dhibbaa torba jala dhibbaa walqixa tokko hir'isuu gatii gurgurtaa jala gatii bittaa akkasitiin. Amma nuti kan hin qabne gatii bittaadha. Kan barbaadnus gatii bittaadha. Kanaaf gatii bittaa akkaataatti barbaadnu haa ilaallu. Kanaaf tokko hir'isuu gatii bittaa gatii gurgurtaa jala gatii bittaa waan ta'eefi kana gara sanatti haa dabarsinu. Kana gara kanatti haa dabarsinu. Kana immoo gara kanatti haa dabarsinu. Mallattoo isaa qofa jijjiirama jechuudha. Kanaaf gatii gurgurtaa jala gatii bittaa walqixa torba hir'isuu torba jala dhibbaa hir'isuu dhiifama. Tokko hir'isuu torba jala dhibbaa ta'a jechuudha. Tokko hir'isuu torba jala dhibbaa ta'a. Kanaaf amma nuti kan barbaadnu gatii bittaa ta'e jechuudha. Kanaaf gatii gurgurtaa jala gatii bittaa kun meeqa ta'a? Qaxxaamurannaa baay'isnu dhibba hir'isuu torba jala dhibbaa kun meeqa ta'a? 93 jala dhibbaa. Ammas qaxxaamuraa baay'isnu. Kanaaf gatii bittaa baay'isuu 93 walqixa gatii gurgurtaa baay'isuu dhibbaa. Kanaaf jala 93 gatii bittaa waan barbaadnu 93 gatiin bittaa meeqa ta'a? Gatii gurgurtaa baay'isuu dhibbaa jala 93 ta'a jechuudha. Kanaaf gatii bittaa argachuudhaaf gatiin gurgurtaa meeqadha? Gatiin gurgurtaa 4,650dha. Baay'isuu dhibbaa jala 93 ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin bittaa keenya haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 4,465 yeroo 93 jechuudha. Kana hirree argachuu dandeenya. Kanaaf kun innaa hiramu meeqa ta'a? 5,000 ta'a jechuudha. Kanaaf meeqaan bitame? 5,000 bitame. Kanaaf meeqa gatiin bittaa kan jedhuuf deebiinsaa 5,000 ta'a jechuudha. Inni kan biraa gaaffii shanaffaatti haa darbinu. Daldalaan tokko qubeessaa 50 qarshii dhibbaan bitee tokko qubeessaa qarshii 2.5 yookaan birii 2 saantiima 50 gurguree dhibbantaa bu'aa yookiin kasaaraa barbaadeedha. Kanaaf meeqadha? Qalama qubeessaa 50 qarshii dhibbaan bitee jechuudha. Kanaaf tokkoon qubeessaa qarshii meeqaan gurguree? 2.5. Kanaaf meeqa goona? 50 baay'isu 2.5 jechuudha. 2.5 gurguree waan ta'eef tokkoon qubeessaa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kuni? 125 ta'a jechuudha. Qarshii ammanaa argateera. Dura meeqaan bite? Dhibbaan bite. Kanaaf gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jechuun dhibba hir'isuu 100f gatiin bittaa meeqadha? Bu'aa argachuudhaaf gatiin gurgurtaa kun kasaaraa waan hin taaneef gatii gurgurtaa irraa gatii bittaa wanni jenna 125 hir'isuu dhibbaa jechuudha. Meeqa ta'a? 25 ta'a jechuudha. Bu'aansaa 25. Kanaaf dhibbantaan bu'aa meeqa ta'a? 25 jala gatiin bittaa meeqa? Dhibbaa. Kanaaf baay'isuu dhibbaa asitti goona meeqa ta'a? Parsantii 25 buufate jechuudha.
Siingitan mana jireenyaa qarshii 49,000 bitee qarshii 6,000 suphitee qarshii 5,000 qalama dibdee kana booda mana kana qarshii 58,500 gurgurte dhibbantaan bu'aa yookiin kasaaraa barbaadeedha. Kanaaf dhibbantaa kasaaraa yookaan immoo bu'aa argachuudhaaf dura bittaa isaa walitti daana jechuudha. 49,000 kan bitteedha. Qarshiin ittiin suphite walitti ida'amee yookaan immoo kan qarshii ittiin suphite ittiin qalama dibsiiste waan hundumaa dabalateetu waan ilaalamuuf walitti daana jechuudha. 6,000 ida'u akkasumas immoo 5,000 jechuudha. Kun gatii bittaati jechuudha. Inni walitti daanu meeqa ta'a? 60,000 ta'a jechuudha. 60,000 ta'a. Kanaaf 60,000 yoo ta'e qarshiin itti gurgurte immoo 58,500 jechuudha. Kanaaf kasaaraadha jechuudha. Kasaaraadha. Gatiin kasaaraa waan ta'eef gatiin bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa ta'a jechuudha. Kanaaf 60,000 hir'isuu 58,500 ta'a jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kuni? 1,500 ta'a jechuudha. 1,500 ta'a. Kanaaf kana dhibbantaa kasaaraa isaa baasnu jechuudha. Dhibbantaa kasaaraa innaa baasnu meeqa ta'a? Kasaaraan meeqadha? 1,500dha. Jala gatiin ittiin bitame meeqadha? 60,000dha. Baay'isu 100 jechuudha. Kanaaf 0,202 baay'isuu dandeenya, balleessuu dandeenya. 0 kana ammas 0dhaan balleessuu dandeenya. Ammas 0 kanaan balleessuu dandeenya. Kanaaf 5 3 5 5 otoo hin taane 3dhaan 3 5 ta'a. 3 2 ta'a. Kanaaf 5 jala 2 ta'a. Kana jechuun 2.5% ta'a jechuudha. Ammana kasaaree jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Viidiyoo kana laayikii fi sabskiraayib gochuudhaan deeggaruu dandeessu. Galatooma.